Miseensonni Koongirensii Ameerikaa Itoophiyaa Eertiraa fi namoota waraana kaaba Itoophiyaa keessatti dhalate waliin wal qabsiisee miidhaawwan qaqqabaniif itti gaafatamoo ta'an irra wixinee seeraa qoqqobbii kaa'essuu dandeessuu dhiyeessanii ture. Wixineen seeraa kun adeemsa garaa keessa darbee Seneetii bira ga'ee jira. Tibbana garuu miidiyaaleen biyya keessaa fi kaan wixineen kun yeroof dhaabbatee jira jechuun gabaasaa jiru. Wixineen seeraa kun yoo hojiirra oole warreen waraanicha keessatti hirmaatan dirqamanis gara mariitti akka dhufan taasisa jedhamee yaadamus lammiilee Itoophiyaa irratti garuu dhiibbaa uumuu qaba jedhanii kan yaadan jiru. Dhimma wixinee seeraa kana irratti hirmaataa kan turtee fi hooggantuu garee advokeesii oolaa Seenaa Jimjimoo wixineen seeraa kun dhaabbachuu hin danda'u jetti. Seera irratti hin danda'u. Wixinee kana kan baasee jedhee chaarmanii fi raankii memberiidha ka gara koongiresiitillee ka gara sanatiillee kan baasee jedhe. Wixinee kana ammoo nama koongiresii hedduutu irratti isaan godhe otoo nuun hin mari'atin warra dhimma kana irratti dalage otoo warra kana jalqaba dhiyeesseen hin dubbatin warri dhiyeesse sun ammoo deebi'eeti warra kana qarqaaretti hin dubbatin wixinee kana hin dhaabani maaltu jijjiiramee dhaabamuu danda'a gaafiin guddaan akka ta'uu qabu waan akka yaada kiyya maalirratti hundeeffamnee dubbii kana dubbataa jirra. What is the source? What is the source? Akkuma amma jedhee koongiresiin torbaan har'aa rakkoo meeqa keessa dabree wixinee kana dabarsee jedhe har'a ammoo maaltu jijjiirameeti wixinee kana dhaaba. So mootummaan ka gaafachuu qabdan akka ilaalcha kiyyaa dubbii akkanaa kijjiba akkanaa uumuun maaf barbaachise. Kijibni kun ammoo maalii fi yeroo kanatti uumame kaayyoon isaa maalidha yoo dubbiin kun kijiba ka ta'u ka beeku ammoo mootummaan dhiifama ni gaafata because akka margaa jirutti miidiyaan hunduu gabaasutti jira kara seeratti akkuma sinjee kara seeratti illee kara akkanumaan iyyuu haala jijjiirama lafarra jirutti illee wanni jijjiirame tokko hin jiru jechuu barbaadettini. Dubbii himaan Itiyoo Ameerikaa Siivil Kaawunsil obbo Amsaaluu Kaasan wixinee HR 66 duwwaa irratti kaleessa manneen maree US lameen karaa koree dhimma alaa waan kaawunsiliin keenya dubbataa ture dhaggeeffachuun yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa fooyya'insi waan jiruuf wixinee kana fudhannee gara sagalee kennutti yoo ceene adeemsa nageenya buusuu jalqabame walxaxaa taasisuu danda'a jechuun yeroodhaaf akka sagaleen irratti hin kennamneef tursifamuu nutti himaniiru jedhan. Haa ta'u malee gama ministeera dhimma alaa Ameerikaanis ta'e qaama walabaa biraan maal irra akka jiru BBC'n mirkaneeffachuu hin dandeenye. Jaarmiyaaleen mirga namoomaa falman lixa Tigraay keessatti ajjechaa fi yakki dhalattoota Tigraay irratti raawwate yakka waraanaa fi yakka namoomaan qixxeedhaa jedhan ibsa qorannoo isaanii haaraa irratti hundaa'uun baasaniin Amnesty International fi Human Rights Watch duulli sanyiin adda baasanii balleessuu yookaan ethnic cleansing humnoota naannoo Amaaraa fi kanneen isaan deeggaraniin dhalattoota Tigraay bakka wal falmisiisaa lixa Tigraay keessa jiraatan irratti itti fufinsaan raawwatamaa ture jedheera. Dhaabonni kunneen humni nageenyaa eegsuuf gamtaa Afrikaan hoogganamu lixa Tigraayitti akka bobbaafamu gaafatan. Mootummaan Itoophiyaas qaamolee sarbama mirga namoomaa raawwatan hunda gaafatamaa taasisuuf qophii ta'uusaa ibseera. Dhaaboti kunneen qorannoo ji'oota 15f adeemsisaniin booda ibsa baasan ilaalchisee Amnestiitti qorataa gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Takileen BBC'tti dubbataniiru. Firaa'ol Balaay gabaasa qabdi. አንደኛው ትልቁ ሪኮሜንዴሽን ነው ያልተለመደ yaada furmaata hin baramne kan nuti kennine tokko fedhii garee lamaan irratti hundaa'uudhaan humni nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganamu naannichatti akka qubatudha. Kun kan barbaachiseef naannoo lixa Tigraay iddoo falmisiisaa ta'uun yeroo dheeraa turee fi yeroo waraanaa kanatti immoo sarbamni namoomaa olaanaa kan itti raawwatedha. Kanaaf dubbiin lixa Tigraay kun walxaxaa kan fedhiin baay'ee keessa jiruu fi yeroo dheeraa kan fudhatudha. Hamma rakkoon kun furamutti garuu eeguun qabnu. Sababiinsaas namoonni nagaa gama lamaan jiran balaarra jiru. Dhalattoonni naannichaa gama lamaan jiran kumaan lakkaaman keessumaa kan hidhaa jiran waraanni yoo baname haleellaa haaloo ba'uuf saaxilamuu malu. Kanaaf namoota kunneeniif gaaddisa kan ta'u qaama idil addunyaatu barbaachisa jechuun kana kan akka furmaataatti kennine. Humnoonni naannoo Amaaraa hirmaannaa raayyaa ittisa biyyaa dabalatanii dhalattoota Tigraay kumoota hedduun lakkaa'aman tooftaan qe'ee isaaniirraa godaansisaniiru, seera ala ajjeesaniiru, haleellaa saalaa irraan gahaniiru, jumlaan hidhaniiru, deeggarsa namoomaas dhorkaniiru jedha gabaasichi. Gareewwanii fi dhalattoonni naannoo Tigraay naannichatti saba dhabamsiisuu yookiin ethnic cleansing osoo hin taane duguuggaa sanyiitu raawwate jedhu isin kanarratti maal jettu jechuun obbo Fissahaa gaafannee turre. አካባቢውን ከአንድ ብሔር የማስዳት አይነት ነገር እንደሆነ ነው እንጂ
Naannichatti sabaan qoodanii dhabamsiisuun raawwataa ture malee sanyii duguuguun jiraachuu odeeffannoon keenya hin agarsiisu. Kana jechuun garuu guutummaan guutuutti hin jiru jechuu hin dandeenyu. Qorannoo iddichatti argamuun hojjetamutu kana mirkaneessa. Nuti odeeffannoo qabnu qofadha. Gochaan kun sabaan qoodanii dhabamsiisuudha kan jenne. Amnesty Internationalii fi Human Rights Watch ji'oota 15 darban keessatti dhalattoota Tigraay gara Sudaan baqatan qaamaan dhaqanii dubbisan dabalatee namoota dararaawwan hamaan irraan ga'e yookaan immoo ijaan argan 400 bilbilaan dubbisuu isaanii kan himu gabaasichi magaalota lixa Tigraay jiran keessatti bulchiinsi haaraan aangoo qabate walgayiiwwan irratti ifatti dhalattoota Tigraay achi balleessuuf karoora jiru himaa turanii jedha gabaasni kun. Kanaanis gareewwan hidhatan kanneen akka faannoo akka achi bahan gaafata gabaasichi. Kuni qabatamaan hangam raawwatamaa jechuun kan gaafataman qoratichi. Yaada furmaataa akkanaa gaafa kenninu akkasumaan miti. Yaadni akkasii kun kan nuti irratti ejjennoo hin fudhanne ta'anillee haala jiruurraan kan ka'e garee faannoo jedhamuu fi kaanillee naannoo sanatti sarbama mirga raawwataniin lixa Tigraay yoo turan dhalattoota Tigraay keessumaa kanneen hidhaa jiran irraan balaa geessisuu waan danda'aniif. Dubbi himaan mootummaa Dooktar Laggasa Tulluu garuu gabaasa dhaabota kanaan bahe qorachaa jirraa yeroo xumurru ibsa ni kenninaa jedhaniiru. Oduu gabaabseen ammoo sinitti hooggantoonni biyyoota lixaa roobii har'aa eegalee qoqqobbiiwwan haaraa dabalataa Raashiyaa irra kaa'uuf akka jiran Ameerikaan beeksifte. Qoqqobbiin miilanaa dhaabbilee daldalaa mootummaa Raashiyaa aangawoota mootummaa fi abbootii qabeenya mootummaan hidhata qaban irratti xiyyeeffata jettee dubbii himtuu White House Jeen Saaki. Dhiyeessaan elektirikii Keeniyaa hanna dhangala'aa tiraansfoormerii irratti raawwatuun ji'atti $1 miiliyoona lakkaa'amu dhabaa jira jedhe. Dhangala'aa kana warri haatan zayita nyaataaf akka oolutti haa gurguraniyyuu malee rakkoo fayyaa akka fidu ogeessonni ni himu. Pireezidaantiin duraanii Burkina Faasoo Blaise Compaoré ajjeechaa nama gameessa warraaqsa isaan dura ture Toomaas Sankaaraa keessaa ga'ee qabu jedhamuun hidhaan umriin guutuu itti murtaa'e. Toomaas Sankaaraa umrii waggaa 37tti namoota biroo 12 waliin fonqolcha mootummaa bara 1987 gaggeeffameen Pireezidaant Compaoré aangootti fideen ajjeefame. Godina Booranaa aanaa Mooyaleetti miindaan keenya fedha keenya malee nurraa cite jechuun barsiisonni ergaa daree galanii barsiisuu dhaabanii guyyaa sadaffaarra jiraachuu himan. Barsiisonni BBC'n dubbise akka jedhanitti deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qajeelfama kennameen miindaa keenyarraa 50% citaa turus amma eeyyama keenya malee gara 100% guddisuun kutaa jiru jedhan. Qondaalli mootummaanichaa dubbisne ammoo hojii barsiisuu dhaabuun isaanii yakkaa jedhaniiru. Jecha lafa keessa kan kutam jedhame akka qajeelfama gubbaa qabbuetti parsentii 50 akka kutam karaayyaatti biyyaata kutam jechuudha. Kan ammoo nu barsiisonni akka man barumsa keenyatti isaan yaada kan nu dhiyeessan akka nu farramne galchinu gaaf nu gaafatanii nu immoo isin hin galchinu nu parsentii sun ofirraa kennuuf waanummaan harka kennaan akkaawuntii raayyaattis biyya fuuni akkasii galchina malee minda kenna faayinaansiitti hin kutamu inni waggaa darbii akkasumas galchaa turre waan ta'eef kanan kun inni dinne parsentii 50 akka jedhamu sullee immoo dhiisanii parsentii 100 kutan humnaan jechuudha nu farramin jechuudha. Isaan amma walitti dhufaan ji'a 10 taa'aa jedhanii akkasitti ofumaa isaaniitti farramanii ofumaan kutan jechuudha. Amma kanaafuu nu yeroo sunitti laftiileen komaan postiidha manni murtiilee hin hojjetu maali yaanii seerillee daanga'ee maali yaanii waan kana sodaachisa baay'ee sodaachisan akkasitti nambisanii. Kan ammoo nu barachaa falmachaa turre ji'a sadaffaa jalqabamni ji'a jaafaa amma jiru kana jechuudha. Ji'a jaafaa kun immoo erga xumurameen booda raayyaan ittisa biyyaalleen meeseeji ergite birriin isin galchaa turtan yaga'e waan ta'eef kanaan boodingaa galatoomattee meeseeji risiiti goote jirti. Isaan immoo ji'a torbaffaan kun sila nurraan kutamu ture karaa ittisa biyya xumurameera ji'a kana akka nurraan kunne nanulee iyyannu galchina jirra sanumirraan darbanii immoo kan ji'a torbaffaa mallattoo kennaalaatti nurraa kutan jechuudha ji'a torbaffaa kanatti. Barsiisaa biraan mana barumsaa qophaa'inaa akkuma laajjatanii alii akka barsiisanii man dubbisne fedha keenyaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf 50% miindaa keenyarraa gumaachaa turrus amma fedha keenya malee gara 100% guddisuun miindaa keenyarraa muranii jedhan. Raayyaa ittisa biyyaatii fi miindaa kutaan hojjannee akkuma seerumaan nu gaafatanii san gaafannaan wal mari'annee parsentii 20 yookaan 30 kun jettu wal nageenya beektaa barsiisota ga'u dabalaa jennaan ammallee parsentii 50 kun mallatteessinee galchine parsentii 50 ka galchine xiqqoo dhaabbatanii wal torbaanuun ga'inee parsentii 100 malee ta'uu jaannee ofuma
kutuu seenan. Itti gaafsan kumaandi poostiidha iyyannaanis nama dhaga'uun argine kumaandi poostichi nuti iyyanne hoogganaa waraanaa seera ala sirraa kutan malee inni keessanis ni deebi'u malee innis deebi'aa waan jettu waa jallisanii. Eegas kaabinoota walagarraan illee jijjiiramee lakki akka aanaatti labsame waan kun isin sochoosuu hin danda'u nuun jenna. Eegas illee talaalee qaama dhimmi ilaalu cufaaf babarreessinee gaggaafachaa turre. Dhiyootan ammoo baatii torbaffaa irratti wanni maqalaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kutamee dabaree isinii gadhiifamu nuun jedhanii waadaa museenaa sadarkuma waajjiraaleetitti eegas immoo akkas nuun jedhanii deebanii ammoo tarsaatti 50 ta'an marraa lammeessoo ta'an isaan jalqabnaani talaa galfannee waan dhufuuf cufaafuu isintutti gaafatamaa amantaa kennuu gannuu dhiisuu baatan jennee talaa hambeessinee seekaruma seera qabeessaatiin hojii dhaabne nuti. Kantiibaan magaalaa Mooyyalee obbo Galmaa Korophichaa barsiisonni hojii dhaabuu akka dhagaan himanii qaamni dhufee komii nutti dhiyeeffate hin jiru murtoon isaanii kun garuu yakkaa jedhan. Mootummaan dirqama isaa eegee hojjechaa jira. Dirqama mootummaan adeemsa fi dirqama uummataa dhiisanii uummata ijoollee uummata irratti tarkaan fudhachuun baay'een karaa kamiin sirrii miti. Dubbiin hundaa miti. Dubbiin hundaa yoo taate olee bari barumsa dhaabatuu hin jiru. Walii mari'annee walii galuu dandeenya turuu dandeenya. Akka miindaa deeggarsa gochaa turan ni beektu miti kana dura raayyaa ittisa biyyaaf. Deeggarsa achii miti dubbiin keenya achii miti. Dubbiin keenya akkamitti mani barumsa dhaabate ala miindaan dhaabate miindaa deeggaranii deeggaruu baatan sun ajandaa suniyyuu namitti waliin galee jiru. Achii yoo qabne dubbichi bulchaa naannoo jira kantiibaan magaalaa jira eenyu namni tokko dhufee ka bulchaa mari'at eenyu namni tokko dhufee kantiibaan mari'at. Amma akkamiin furuuf deemtu dhimma kana maal gootu? Uummata kamiyyuu mariisinna warri ammoo tarkaanfii ijoollee uummata irratti fudhachuun sirri waan hin taaneef asirri jabeessine ilaalla. Har'a maatiin isaanii bonaan barsiisuu hin dandeenye rakkachaa jiru kan mootummaan gargaaraa jirurra tarkaan fudhatanii diiguun yoomiyyu taana yakka waan ta'eef ilaalla. Miindaa isaanii deeggarsa gochuu dhiisuuf mirga hin qabanii hin kenninu jechuuf mirga hin qabanii. Miindaa deeggarsaa dubbiin deeggarsa miindaa kabiraati dubbiin tarkaanfii ijoollee irraa fudhachuu kabiraati dubbiin miindaa oma rakkoo qaba anaaf bulchaa wal gaafannee deebisuu dandeenya. Odeeffannoo ispoortii har'aan dorgommii cimaa kubbaa miilaa Awurooppaa addunyaa irratti jaalatamummaa qabu shaampiyoonsi liigiin har'a kilabni biyya Ingilizii Cheelsiin dorgommicha yeroo hedduu injifachuun gita kan hin qabne Riyaal Maadrid waliin ni morkata. Bara 2010 Cheelsii leenjisuun waancaa Piriimeer Liigii fi FA Kaappii kan injifatan leenjisaa Kaarloo Ancelootiin har'a garee isaanii ammaa Riyaal Maadrid qabachuun Staanford Biriij irratti kan morkatan ta'a. Manguddoon ganna 62 Ancelootiin koovidiin qabamanii turanis har'a dhibee kanarraa bilisa ta'uun taphicha kan dursan ta'a. Taphattootni duraanii Cheelsii akka Eden Hazard Thibaut Courtois kilaba isaanii duraanii kan morkatan ta'a. Garuu Eden Hazard miidhaa miila isaarra gaheen tapha kanaaf ga'uu dhiisuu ni mala. Taphni biraan eegamu kilabni Jarman Baayer Muunik kilaba biyya Spain Villarreal waliin kan taphatudha. Tapha kana Muunikin injifata jedhamee tilmaamni guddaan kennameeraafi. Kaleessa galgala Manchester Cityin Atletico Madrid waliin taphatee galchii Kevin De Bruyne 1-0 injifate. Liverpool ammoo Benfica 3-1 injifateera. Oduu biraan guyyaa kibxataa miidiyaalee lixa Afrikaa fi biyya keessaa muraasni murteessaan kubbaa miilaa lammii Itiyoophiyaa Baamlaak Tasammaa dabalatee Afrikaarraa murteessitoonni 8 waancaa Afrikaa filatamuu FIFA wabeeffachuun gabaasanii turani. Haa ta'u malee murteessaa Baamlaak Tasammaa ani homaan beeku wanti na beeksisan hin jiru odeeffannoon kun eessaa akka dhufe hin beeku jechuun waayila koo ammayyuu taanatti himaniim. Federeeshiniin waldaalee kubbaa miilaa idil addunyaa fiifaan filannoo abbootii murtii kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 Kaataritti taphatamuu ilaalchisee gabaasaaleen ba'an guutummaatti soba ta'uu BBCf mirkaneesseera. Sagantaa galgala kanaaf qopheessinee xumurree jirra. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture. Booruu galgala walitti deebina odeeffannoo biroof marsariitii keenya daawwadhaa isiniin jenna halkan gaarii.